Todaan isin jechuu barbaada. Dirqama keenya sun ishee qabshiru. Ani ammoo wanni inni dhufeef waan biraati miti. Dhiyoo tanaas diilaa waan adda addaatiif asirratti namni waliin lallabu hedduun qalbiidha cabaa ture. Yoonii fi miidiyaa kanarratti, sooshaal miidiyaa kanarratti kaayyoo waan biraa taate moo yoonii fi haqa gaggeessuu taate akka namni duraan dursee warri nu dura dabre sunnaa rakaa lama salaateeti. Yaa Rabbi ani injifachuudhaa miti haqa godhii je'anii sunnaa rakaa lama salaatanii wadda'atanii khushuu'aa wajjiniin falmiidha seena warri nu dura. Imaamu Shaafi'iin faan ani yeroodhaan obboleessa kiyyaa wajji falmu yaa Rabbi haqa mul'isi waloo calaa lisaani akhiihi je'eetiin kadhadha jedhe. Yaa Rabbi obboleessa kiyya kanarrallee isarrattillee taatu haqa mul'isii je'a jedhe. Maaliif janii gaafannaan yoonii fi hayni kara kiyya ta'e inaadaaf akkamitti kara isaatiin tahaa je'e inaada keessa galee obboleessi kiyya sun bakka Rabbii wal dhabu. Akkasirra annafsiyyaa xiyyeef qabuun hin danda'a. Hayni karaa isaatiin ta'ee akka hayni kun hin bannee fi Rabbii kiyya kadhadhaa jee akkaanan cabsu jee miti. Obboleeyyan kiyya kara meeqaan tuqamuudha jirra kara sabaatiin kara naannoodhaatiin uummata akkanaa nuun jaan warra afaan Oromoo dubbatu jaan warra naannoo akkanaa nuun jaan warra muslimaa nuun jaan maqaa meeqa qabnaa alatti walitti dubbachuudha jirtan malee mana keessaa miti. Waraabamtee sagaleen tun dabarti. Hin dubbadhu jeetiin isin agarraanin firraa ol seenee mee kalimaa toojii hiyyaadhaan kan na jee malee obboleeyyan kiyya Rabbi sodaadhaa sababa falmaa keessaniitiin mee ummata namoota isin hundaa'uun feenee jira. Namoota isin hunda hin feene. Hagamanaatis kan hin feene hagamanaatis kan hin feene. Waan deemamaa jiru Rabbii tokkichaa beeka. Eegasii isinis ni beektan. Hamma amantii Islaamaa tana amantii Islaama guutuudhaa dhufte Arabaaf dhufte jedhanii duulli karaa meeqaan deemuudha jira. Waan kana diinagdeedhaa fi siyaasaadhaan wal makatanii wal qabatanii dhiibbaa meeqaatiituu deemuudha jira. Tun nama yaachisuu dhabdee waan kana waraabanii hogguuniif hin dhaga'u. Namoonni tokko kan amantaa tana hin feene waraabbii tana waraabaniiti bakka qamahanitti mee wanni tun kunoo amantuma qabdii jettanii horii arabaatiin dhume wallee horii arabnitti kanneen dhume wallee jedhanii hoflan jedhanii anshudukum billah alladhii khalaqa as-samaawaati wal arda kadachii samii uume saniin isin hadaraa adawwii nutti isin kofalchiisinaa musliimatti isin kofalchiisinaa ulamaa gurguddoo jira masa'alaa wal dhabdan ulamaarra wal geeffadhaa muftii tiktookaatii fi muftii onlaayinaa dhiisaa muftiin lafa jira ulamaa lafaatii wajjin walii haasawaadha aadaabaan deemaadha malee amma waan amma isin falmaa jirtan kanallee abaluu karaarra jira abaluu karaarra hin jirre takka dubbachuudhaan deemu. Maaliif ifin dubbachuudhaan deemne harkuttiin jira haasoonni haasawamu akkaataatti walitti deemamu. Anis qabsoo sun keessa seenuun barbaadu Rabbii guddaa sodaadhaadha sabatti hin kofalchiisinaa naannoodhatti hin kofalchiisinaa amantiidhaan nama hin kofalchiisinaa warra waraabbii tana fuudhee mee wanni tun namni tokko qaama siyaasaadhaati waraabbii xiyyatanallee booda dhaga'uun isaanii mala na dubbiseeti yaa sheekha Rabbi sodaadhu naan jee mataa bakka jirru cabne waraabaniiti aboo jarri keessan kun akkana jiranii horiidhaan dhume maallaqa arabaatiin dhume haa kunis islaamuma ifiin ja'a akkana ja'a kunis akkanuma ja'a ja'anii bakka teenyutti hamma maqaa jijjiirrachuu feenu takkaanii harkaanuu qabanii je'eeti ija booyinsaatiin qalbii booyinsaatiin dubbate obboleeyyan kiyya yoonii fi waa wal barsiisuudhaa deemtan dura obbolummaa islaamaa ta'e isin jidduu jirtu laalaa akkasii wajjiniin deebi'a naamusaan dubbadhaa akka namnummaa nuu dhufee
Meen agarree uummanni sana akka gaariidhaan amala gaariidhaan walitti dubbatu ja'a hanganaan isiniin ja'a rabbi ragaa ta'u rabbi ragaa ta'u rabbi ragaa ta'u. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيين تخيسان الثاني بو الربو دوان كان انقاسهم مكما خيان من خيات له لجين كيسا ورون جل جرتن هون تخيسان سرتي وكوبلينك قد أسوون كوني أسوا بريد هذا وان دوغاتي سي ماذا بتو إمام الدين ما سيجري في الحنقل قال اللي تنمجي